Guddina magaalaa takkaatiif daandii mijataa qabaachuun bu'uura kan ta'e hojiin ijaarsa daandii asfaaltii karaa gubbaa galamsoo dhiyeenyee eegalame. Tokkummaa uummanni misoomaaf qabu agarsiisuu bira kutee dheebuu yeroo dheeraaf ture waan fure fakkaata. Kabajamoo daawwattoota keenya nageenya keenya isin dagannee akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya kabajaa isin dhaqqabu jecha qophii keenya yeroo darbee keessatti yaada koree fi namoota muraasa dhimma kanarratti dubbisnee isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Guyyaarraa immoo dookumantarii gabaabaa kana keessatti sadarkaa hojiin kun irra jiruu fi yaada kutaalee hawaasaa garaagaraa akkasumatti illee milkaa'ina hojii kanaatiif namoota qabeenya isaanii fedhii isaaniitiin harka isaaniitiin daandii irraa kaafachaa jiran dabalatee manguddootii fi namoota bebbeekamoo magaalaa Galamsoo dubbisnee waan walitti qindeeffannee qabna. Hanga xumura sagantaa kanatti qaamaaf qalbiin nu hordofan afeerraa keenya yeroo hundaatti. Hojii amma eegalame kana wanni nutti dhagahamu bara dheeraa gaafii gaafataa turre kan amma gartee nu dhufe kana gammachuudhaan simannee geggeessaa jirra. Nama fedhinnaa isaatiin mana kana diigaa jira. Ogeessinis isaan cinaa dhaabbatee akka ogeessatti gargaaraa jira nuti illee. Rakkoon jirtu gammachuudhaan mana diigaa jirra. Karaan kun duraan asfaaltii amata meeqa gaafachaa ture. Har'aan tana argannee gammachuu saniitiin karaa akka nu bal'atee bitaa mirga namni deemu akka nu ta'u akkas barbaanna. Hawaasni wanni godhuu qabu hirmaatu qaba. Diiguudhaanis harkaanis qabeenyaanis misooma kana cinaa dhaabbatuu qaba. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu hojiin daandii asfaaltii magaalaa Galamsoo kuni erga eegale yeroo gabaabaadha. Haa ta'uti malee amma akkana duubatti argaa jirtan kanatti walakkaa magaalaa Dabraati kan ishiin jirtu daandii san agarsiisa. Walakkaa magaalaa Dabraa jirti. Kanaaf magaalaan kun guutummaatti daandiin karoorri ishee yookiin immoo kiiloomeetirri hojjetamuudhaaf qabame suni gama xumuramatti ga'uu irratti argama. Yeroo ammaan tana kan nuti argamnu naannawa hawaasni magaalaa kanaa fedhii isaaniitiin manneenii fi daandiiwwan irraa manneenii fi fedhiidhaan kaafataa jiranitti argamna. Mee hawaasa keessa yaa'anii hawaasni maal akka jiru miira maaltu itti dhagahamaa fi hojii misoomaa kana immoo argatuu isaanitti maaltu akka isaanitti dhagahamu hawaasa keessa deddeemnee waan dubbifnee qabna. Isinis hawaasni biyya keessaa fi biyya alaa deeggarsa walirraan cinne nuuf taasisaa jirtaniif guddaa isin galatoomfanna. Egaan kun daandii asfaaltii karaa gubbaa jiinsa magaalaa Galamsoo keessatti yeroo ammaa baajeta mootummaa federaalaatiin hojjetamutti jiru kan daawwachaa jirru. Hanga xumura sagantaa keenya daawwachaa isin jenna. Walumaan daandii kana eessarraa ka'ee eessa akka ga'e kan isin daawwachuu ta'a. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Ammoo hojiin misoomaa wanni misooma caalaan jirtu wanni barbaannes misooma haalaan gammachuun guddaan nu dhagahame. Kanaafuu duba abiyyi galatoonfachuu qabna. Mootummaa abiyyi keessatti misooma afaaniin jammalee hojiidhaan namni agarsiisan jiru. Namni hojiidhaan agarsiisan man tana Abiyyi Ahmad boo. Kanaafuu haalaan gammachuun guddaan nu dhagahame. Haala kanaan yoo fufe biyyi tulli durfamtii yeetiin kajeela boo. Galamsoo seenaa guddoodha qabdi. Biyya qabsoodhaati biyya Oromoodhaa qabsoolte. Biyya duraa qabsoodhaan durfamte. Biyya gartee beekamtuudha. Kanaafuu amma nuti misooma kana Galamsoof akkana gartee karaa kana baasuuf manaas akkana jiisanii mana karaa baasuudhaaf gartee akkanatti nu jechuun kun haala waan duraa hin eegneen nu dhufe haalaan gammachuun guddaan nu dhagahamaa. Gammachuun wallaahi yaaduu garuu asii yaadda gaa'ii kana nama yaadda gayyuu waan yaada namatti yaaddu waan deemuun bareedan nan laalanii yaa namatti fakkaattus ani yaadni hin gammachuudha. Tokko olkaatu waantota dhiphoodhatu namallee amma bal'aattis gadis bu'e. Kanaaf hawaasni maal godhuu qaba mee waan kana milkaa'ina waan kana gaheen hawaasaa maal ta'uu qaba? Maddii dhaabbatuu qaba bitaamin gaadha. Bitaamin gaan maddii dhaabbatee harka dhahuu qabna. Dhagahamaa misooma kana wanni godhuudha fedhii keenyaan maallaqas deeggarsa kaniilee of duraaf illee kennuudhaaf qophiidha nuti.
waan isin gaafatanii hundaa'u nuti fedhii keenyaan isin deeggaruudhaaf qophoofne jirra. Isinummaan warra fiixan nu baasu godha. San zammaan ta'a jennu karaa fuulduraan makiina keessa deemuu dadhabuudhaan kan ka'e karaa kana gubbarratti illee daldaluu jibbineet mana kana firraa cufnee firraa walii darajaa haga mana cufnuu takka geenye jechuudha. Amma immoo mana kana wanni yoo dhuudhaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Karaan kun gaafa nuun dalagame biyyi sun ni jijjiiramtee abdii qabna of duraa. Sawaan taate fecha bulchiinsa magaalaa Galamsoo moggaa ejjennee waan isaan nu gaafatan hundaa'uu moggaa ejjennee nu waa hundaan ni deeggarraa humnaa fi qabeenya keenyaan yaada keenyaan deeggarree itti fuufna of duraafillee. Uummanni fedhinnaadhaan kaasuu qaba. Fedhinnaa keenyaan kaasa. Bareeda kanaa olillee kaasaa hojjanni kaasna misooma biyyaati guddina biyyaati dirqama ni kaasna akka mootummaan keenya nuu kaayettis filaana nuu kan namni si ijaarranii tolchina kanaa olitti illee invest godhu jirra mana lama sadii invest goona Galamsoo maqaa ishii malee guddatteetu beeytu kanaa jecha dirqama Galamsoo guddatuu qabdi akka maqaa ishiitti ishiinis guddattee mul'achuu qabdi. Kanaa jecha dirqama godhuu qabna ni goona ni misoomna biyya teenya itti dhalanne biyya teenya ittiin dhufne. Kanaa jecha dirqama namayyuu dirqama qabu bahuu qabu. Gammachuu hagana hin jennu dhukkee gidaan namni dhukkuma uffannaa warri Galamsoo dhukkeen akka yaaniin warra uffan barbaanna muuxannee mul'achuu qabu. Galamsoo ganaa baasa bara fiizaa dhawanii itti dhufuu ta'an. Galamsoo har'a akka namni halaalaa gaabbuuf gizee dhufan akka maqaa ishiin jirtu dirqama guddachuu qabdi. Kaaseetiin jira hunoo kaaseetiin jira kanaa gadi illee jaameenan kaasa dirqama kaaseetiin biitii guddachuu qabdi misoomuu qabna dirqama. Wallaahi gammachuu guddaan nu dhagahame fedhiidhaan kararraa qabeenya keenya kaafne nutillee qabeenya dukkaana keenya kararraa kaafne hidhannee keenyeeti misooma na cinaa dhaabbatu jira fedhinnaa keenyaan kaafne. Daandiin kun waanuma nuti duraan haanu dalagamu jennee nuti kadhataa turre hawwii teenya rabbi bakka nu haa ga'u jenneeti. Waan nuti du'aa itti godhataa turre bakka rabbi nu haa ga'u ammallee karaan kun duraan qusaasha ture alaan karaa foqqotaa ture dhukkeenillee nu jibbisiisaa ture hojiilee nu jibbisiisaa ture asirratti dhukkeen nurraa haa dalagamu jennee gaafachaa turre karaan kun haalaan karaa baajaajillee karaa dabartuun hin qabatu karaan dhiphatee karaan qusaashaa foqqotaa ture ammaan tana karaan guyyoo nu dalagame nuti gammachuun teenya daangaan qabdu haalaan hawwii teenya jechuudha waraan qabeenya isaanii halkanii guyyaa kararraa kaafachuu jiranii ammallee kaafee kararraa kaafachuun dhaan misooma kana cinaa dhaabbachuu qaban hin jira. Nagaa akkam jettan? Misoomni kun haalaan na gammachiisa. Mana kana manni kun mana kiyyaadha. Amata meeqa durallee gagaabbaa turre waan eeggataa turreef jecha fedhinnaa kiyyaan akkuma gartan kanatti odoo namni tokkollee dhiibbaa odoo natti hin goone fedhinnaa kiyyaaniin kun wanni jee jaaruutti hin jira jechuudha. Fuulduraaf illee ammallee akkuma barbaachisaatti garduubaa deebi'oo naan jaanillee nin deebi'a. Magaalaan keenya haa toltu. Kanaaf jecha waan guddina biyyaadha waan barbaannuuf jecha gisee hunda bakka isaan maddii bakka dhaabbanna jeetiin bakka wanni jaan. Naannoon tun duraan bakka akkuma gartuu kanatti magaalaan teenya tun dulloomtee jirti. Dulloomtee magaalaan bakka wanni qorqorroon kunya hundi daandaawee bakka fokkottee jirtu ta'e ammaan tana jijjiiramaa waan ishii barbaachisuuf jecha dirqama waan kana godhuu qabna jeetiin yaada. Hawaasni illee akkuma kanatti bakka fedhinnaa isaaniitiin magaalaa kana guddisuudhaaf dirqama qaban jeetiin. Bismillaahi wama amata meeqa namni du'aa godhataadhaa ture jimaa bitatee afaan kaatuun tunu yaa rabbi haala kana nurraa jirjiiri biyya tanallee nu jirjiiri akka biyya biraa nu fakkeessi waan jaadhaa namuu ture hoggoo hojiin dhufte haroollee namatti taatu. Ani amma akkan argutti gaa waan biraa batachuu dhiisaniitu moonni kun rabbumarraa taate akkaataan itti jirjiirus waan duraanii tana kaaseef rabbiin haarawatti bareechuudhaa deema. Wanni guddoon kadhannu gaa lafa qofa bareechee naman dhiisini namallee rabbi keessa haa bareechu. Inshaallah akkaataan rabbitti godhu kun hogga dhufte nama jalaa wal dho'itu. Kanaaf gaa inshaallah diigeeti rabbiin haarawatti tolchu jira. Taamma booda bal'oo bareedduu tanamni itti gatii qabu.
tanamne tikalo takasi rabbi no wan misooma karaa kanaa akka malee hawaa turre eegaa turre waggaa dheeraa bakka barana seenaa amata seenaa so jennee eegaa turre ammaan tana hojiin kun eegalamuu kanatti baay'ee gammannee jirra akka malee bakka akka dargaggootti an hedduudatti tolee jira waan barbaachisuun ammallee deeggarsa barbaachisuun isin bira dhaabbannaa itti barbaada. Akka dargaggoo asii guddisee tokkotti magaalli kun duraan maal fakkaata akkamitti gammachuu akkamitti dhagama hawaasni maal jiru magaal keessatti ispeeshaalii karaan kun akka malee dhiphaa ture amma akka koolidarii jaanii jijjiiramee karaan kun dalagamuu irratti hedduu takka gammada hedduu takka gammachuu guddaan nu dhagama akka hawaasaa fi akka dargaggoo magaalaa kanatti ammallee hojiin kun hawaasnis bira dhaabbatee jajjabeessuu qabaachuun barbaada. duraan dursee galanii rabbi haa ga'u rabbi guddaaf haa ga'u guyyaa kanaan nu ga'uudhaaf bara galamsoota yeroo dheeraa cunqurfamtee gaqqabamtee mootummaan dhufu hundi cunqursee mootummaan dhufu hundi dhufaa duraan irratti rakkoo adda addaa dhageessaa ture alhamdulillah arraan tana mootummaan fooyya'aan gaariin dhufe misooma kana karaa daandii bareedaa nu banee jira daandii kanaaf immoo nuti gama keenyaan uummanni oromoo haala jirus bareeda fira keenya sun jiru maallaqaanis deeggarsaan kannaa jira misooma karaa gubbaa dhaabbatus mana isaatu waan karaa gubbaa jiru hundaa'u kaasuudhaaf qophiirra jirra waan daandii kana gufachiisaa hunda gargaarree hawaasa amansiifnee wajjin dalagaa kaasaa jiru. Taagee daandiin kun haalan fooyyee guddaadha guddina biyyaatiif illee baay'ee gaarii. Daandii yoo jiraanne misoomni hundi wanni bu'uuraalee qabdu hundi asitti argannaa jechuudha. Hawaasni tasa daandii kun yeroo dalagamu rakkoon adda addaa ni mudata. Hawaasni yeroo waan xiqqoo kana obsee waan xiqqoo karaa gubbaa yeroo obsee rakkatullee bira dhaabbatu qaba uummata bira. Uummatni mana taatus waan xiqqoo bareedaa karaa gubbaa jiru soote meeshaan xiqqoo kan obsanii kaasanii bira dhaabbatu qaba. Gizee waan takka dalagamtu rakkoon nama dhufti walumaan obsinee dalaguu qabna. Magaalaa tana keessa duraan dhukkeen nama dalasiisu dhukkeen karaa kanarratti hin deemsiisu yeroo dheeraadhaaf asfaaltii hawwaa turre asfaaltiin yeroo dheeraadhaaf osoo hawwinu amma nu dhufe gammachuudhaan simannee jirra. Kanaafuu mana qabnu sun akkana diinee asfaaltii dura hunoo diineeti karaa bal'ifachuu jirra. Kanaafuu baay'ee gammannee jirra. Baay'ee gammannee jirra. Karaan kun duraan meeshaan ta'e guyyarraa dhadhaa dhukkeen ammaan danuutu saayinasii nu qabaa ture. Waan hedduu miira hedduu keessatti dabarsine asfaaltii yeroo dheeraadhaaf hawwaa ture yeroo dheeraadhaaf nutis gaafachaa turre wanni gaafannee ni dhufe gammachuudhaan asfaaltii amma akka dalagamu nutis bobbaanee guyyaa halkanii fi guyyaa bira dhaabbannaa waan dandeenyuunis mootummaa bira jirra. Kanaafuu gammachuudhaan amma asfaaltii biyyi koo maal naaf goote osoo hin taane ani biyya koof maaliin godhe jechuun kan dubbatan pirezidaantii Ameerikaa 35ffaa Joo F. Kennedy waa malee miti. Biyya keessaa fi alaa hirmaannaa misoomaa taasisaa jirtan cimsuun waliin misoomneen biyya hawwattuu miidhagduu fi magariituu magaalaa Galansoo akka seenaa fi maqaa ishii godhuu qabnaan dhaamsa sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ani Roobaa Diinootiin ture horaa bulaa. Tajajila turte